بلا مكان جوون جيتش ربيتي قرآن خنا خيسا نيجرا لفظي تنجر مالي معنى نجر لفظي برا ريفون تنان أسو أولين سنبافتين درا لفظا وما أنا لفظي أنا بدو نيدن ديسا لا dhaggeeffadhu dura dubbii namaa tantee qofa manoofin لفظي أنا بدو نيدن ديسا ati rabbiin ni nyaata ونولا أبوليين كي أبوليسو هاي نياتا ربي الراسين غافن أبوليسو dhaggeeffadhu الله يندمينغا gaafiin gariin غافي دي جنادي بس gaafiin غافين gariin gaafiin deebiti حواسا نادا جاجان غافين غافي رتن ديبت ينادي akkasii miti بس atama rabbiin ni nyaata ani dhugaa أبوليسو غافي دي جنادي بس awa dura deebisi gaa tilleen tiyya dura نادي بس اوكي غافي دي جنادي بس Arfandes. أولباتي siifin deebisa rakkoon qabu غافي دي جنادي بس أولباتي gaafi tantee moo إيه gaafi tantee dhibbaan dhibba siifin deebisa نادي بس الشيء hayyee atis takkitti tanaa deebisi يا بوليسو يوم تينادي بفتي تينادي بس خيدي دي أتشبودن سيفن دي بسا bara sii deebise مي ستنادي بف akkan jee sii deebisa dhageesse إيه maanaadhaan jira malee أنا lafziidhaan لفظين سفر بعد لفظي أنا ناخني سينجي معنا إنجيني أنا معنا تنجيني لفظين يسارف تبكت تناقض labzii fardiidha لا لا labzii لا deemtaati لا دورا لفظي تنا لا لفظي تنا بكت غوريتي أبا إشيت تنا جي فدو واقف فتارة باتي فدو قرتي نيلك إفني مو أبان إشي أبان إنقبو لفظي تنا نافدي نما إشيت تنا جي يا ربنا فينجي يا رسول الله فينجي دورا بكت تقولنا تنا تمانا سنقافن أكاس ما بكت تناقض ati waan rabbiif يسارف تشيندر ati waan rabbiif rasuul jaammalatti namantu إيه waan rabbiif rasuul jaammalatti namantu وربي deemtu برسول جان جلن ديما وربي برسول جان جلن tabiraalan deemtu jechuu tabiraalan deemtu jechuuti tabiraalan أقوالا deemtu قرآن ربي جتش ربي دي برسول ليستان أقوالا جل ديما akkas hin jenne إيه ati qur'aanaa fi haqiiqaa sanitti hin baan عن قرآن في حديث جل مرين ديما hin deemu إيه awwa gaan kijibinga waytu nama قرآن في qulqulluusuu حديث fi جل مرين ديما سينج قرآن في حديث الرانا آخر نجا من كان تبي قرآن في حديث جل مرين ديما hayyee erga qur'aanaaf hadiisa malee hin deemne تبي نا جابت يا جل هاي ملكن لفظي تنا بكتنا قول gaafa إيه tante نجد gaafa tante bar dhibbaa dhibbatti deebisa atis xiyyanaa deebisi هندي إيه بكت قول هنقول xiyyanaa deebisi atis أنت لفظي تنا sambooda walii jaan نادي بيفت إيه takka takka إندي takka لنا كنا sambooda walii jaana re إندي san walii jaana gaa sambooda ميري إيه نجد walii jaana maanaa jira maanaa إيه نجد أنا ما أنا سنجابن ريفا ما أنا سنجابن بريس جمّتشو ما أنا سنجابن labziila deemtaa لفظي تنا labziila deemtaa درا لفظي labzii jala deemtaa لفظي تم بكم قبتي أرسو ati labzii jala deemtaati أباشي دمني أبان شيء إيه ديكالا راشينتون نافي دي برنامج أبني labzii أباشي nama تنا جيرا من ربي جي رسول جي ogga abbaa agarteetti amantaa والله يا ربي جي اتأمن لفظي تنا يا rabbi رسول الله لفظي تنا جي اتأمن ergamaan rabbii maal jedhe geesse الله موجود بلا ما كان رجع كان الله ولم يكن شيء أبو أم غيره كان دي الرازي الله موجود لا الله موجود بلا مكان ولا كسل الله موجود بلا مكان ده في خلتنا كتر رسول ال- الله موجود بلا مكان هي كان سامال أنا كاسين جابن لفظي تنام برباد هي كان سامال هي لفظي أبان مالت كم تقول تجاني لفظي مالت تقول أنا دوبري واو واقف بدن عربا جو كم تنجاري دوبا
waaqeffata arada abbaan beeyte. Abbaan beeyteedha. Abbaan waaqeffata arabaati. Askenniga. A'uuzu billah. Awwa ati bari. Hayyaa bakkatti naa gurgurigaa ishee eenyu ji'a. Amma hayyee maalirra keessa maqaan taane waaqeffata arabaatu jee. Okay Yahuda jechi Yahudaati bara abbadhamne abbaa nama ishee tana jee. Yahudaa jee dura. Okay Yahudaa jeegaa duuba askenniga. Wayi. Jee nagaafataa dubii fi jechu jirtaa Yahudicha waaqeffataa jechu jirtaa. Bargaafidiyya Yahudaadha moo waaqeffata afaan arabaati moo eenyu jedhe. Gaafin akkatti hin jaamne. Arabaati moo eenyu jedhe. Waaqeffata arabaa. Okay gaafin si gaafadheeru waaqeffata arabaatti ollaa moojiin bilaa maqaan jee moo Yahudaatti ollaa moojiin bilaa maqaan jecha kana jeen jeenaafidi bara abbadhamne ergee jecha rabbii bara rasuulin taane eenyu jedhe. Isaan lachuun jenne hin jenne isaan lachuun. Rasuullinis hin jenne rabbiinis hin jenne rasuullinis hin jenne. Rasuulaaf rabbi gaafatu jirta ammati. Rasuulaaf rabbiirraa si dhabeetan siin naa fiduu diidagaa. Erga rabbii fi rasuulli hin jenne arabaa jee Yahudaa jee naas kennin jee barabbaatti naa godhin jee ilma ogaa dhalala. Ilma diqaalaa ilma abbaa malee dhalatte ni beeytaami. Hallo. Halle. Okay. Akhbaashiraati. Hayya. Jecha Allah mawjudun bilaa maqaan jiru kana itti amanta. Ittiin amanee. Okay. Jechi Allahu mawjudun bilaa maqaan jiru kun jecha rabbiiti. Quraana keessa ni jira. Jecha rabbiiti ni jiree. Okay. Dhaggeeffadhaa namni 400 fi rabbii sunuma sodaadhaa koppiliinkii taaptaap itti naa muddati sheer naa gosa rabbuma sunuma sodaadhaa. Maaliif jennaan okay. Namni 400 kun akka booda na hin kaanne akka dubbiin isaa waan harkaan dhoofne jecha rabbiitii je. Okay. Bakka itti rabbiin Allahu mawjudun bilaa maqaan ofiin jedhe quraana kana keessatti naas kennu. Siif hin baasaa? Eeyyee ragaa naas baas. Okay. Daf suuraadhaan uummanni isa jalaatis haa barani. Daf. Obbolees. Baasaan jira qoy. Googil kutte. Quraanni si bira hin jiru. Ayyaa akhbaashat ayyaa peentot. Allahumma adeem. Rabbi isaan qayyolchi yaa Rabbi Allah. Yoo amantaan peentee akkanuma taate bah. Ani habaashi miti boo. Dubaree ana habaashi jettee maal lakkoofsa kun ajjalaan nusa muddaree buleessa. Aboomee warra namni 500 kun ajjala jettan rabbuma sinuma sodaadhaa histiin uummata akkasiin gootuuti obboleessoo warra warra bilaa maqaan jettu kana wallaahi nama 600 waadaa isinii gaggaleetan jiran amman karaa keessan qabaddaa koottaan naa fida amma okay ayyee olan baafadhaa naaf obsaa okay Hamza ayyaam nu dhiisi gaawwatis Hamza nutti waa'ee Hamza nutti maqaan dhayini tumma kana barbaannamma Naattu si fidaa namni tokko ayyee Ismaar Nagaa Muhammad. waa Yoo. salaamu alaikum Waalaikum salaam. akhbaashiidhaat Islaama garuu habaashii sirriitti hin beeka malee.
أبو أنا بواي بيخو راسين قافني أخبار شيراتي أكيد أنت An Islama garuu abaashii sitti hima. Wanta ati barbaadu jirtu. ربي أسجر ربي Rabbiin moo أسجر ol ta'ee jira. Ol ta'insa isaa malu. أيه جلته مجبار ذات قلتامي Ammoo kitaabni dallaalaa hin barreesse. أتورى تويدا جبار Kitaabni inni barreesse ammoo garuu جبار قارئ خيني سجالنا ما شاء الله هي أنا أولين باني وي هي بقى نقول جيا أدي أحباشيرا Abaashi dee. أوكي جت الله موجود بلا مكان خنا إتيامنتا Akka addatti. هي الله موجود بلا مكان جت ربيتي Jarabbiiti. اوكي رجا اكا جت ربيتي رجا قران خنا خيسا نافج Akka jecha rabbiin ta'in ati quraana keessa naafiti. انا جي Abbaan fade haa jawwa. اوكي اتي جت خنا اتهينا منغا Akka addatti itti amana malee. اوكي اسكن نغا بك تمن ربيت اوفينجي جت مدي سات اوفينجي Rabbiin moo quraanuma kana keessatti fiin jee ati quraana garuutti hin jirtu waa quraana garaatuuti. ما ايش سورة تامي Suuraa beeytaa ati suuraa hoositti banni beeytaa. ان بيغا برزق يا رب دي اني ان بيغا انا تم Ati waa takka waan garaaf maaliif beeyta quraana garuu beeytaa. اوكي اي ايش اي انا بيغا نتم اوكي انا بيغا منين ني بيغا نيم ايش اس Bannama waa beekutti ni maati quraana garaatee beeytaan sitti maasa. اكن سورة سم بكنتم يكن ان بين ننا غرتا سيفن قراسيفن دبسا Hin beeytu qaati. نان دبساسي اكنن قراون دندينيا غرتا سورة سن نايم Hin beeytu. Nama garuu warra kaanii warri. gadibuus naan jedhutti gadimbuus gaafa manni gadibuus heddummaate gadambuus ragaa naan finne waan ta'eef okkee obboleessu ansi hin arrabse Allahu moojidun bilaa maqaan ittan amanaa jette erga jecha rabbii taate quraana kana keessaa naafiti galatooma hawaasa dhaga'uun moojidun bilaa maqaan kana itti amantaa نعم okkee rabbiit ofiin jee إيه Allahu moojidun bilaa maqaan jecha rabbiiti هاي جتش ربيتي إتي أمنتا جتينا قافتي متي الله موجود بلا مكان جتش ربيتي جتش ربيتي وجين قرآن أخنا خيسا نيجرا لقي فدو إني كوني لكن نجيب سكا الله موجود ديبسو. بلا مكان جتش ربيتي أقاي جتش قسين ديبسو ربيتي جرا. جتش ربيتي قرآن أخنا خيسا نيجرا تين دي بسو جرار كم فجاسيني لقي فدو بر نيجرا نيجرا جيكا بر خنان سر إني كوني مفهوم حديث رسول ربي صلى الله عليه أنا وسلم مفهوم سنقافنا يا برزخي لا لا بكاغا. مفهوم منطقة يوم بيكني. مفهوم الرسول منطقة مفهوم يوم بيكني مفهوم الرسول ولين دبچون دندين بكا بكا تنا كاغا يريد تنا كم غونشي الله أغاي موجود قسيم. بلا مكان تنا كم غونا در نمني ججد شيطان ربي توفين جدمو رسولاتي تدر جيمو بر أبات تنقول قبل سومال تدرب مفهوم بيننا توني جتري أنا سنغافنا أغاي مفهوم بيننا توهين جتا إنه كوني مفهوم سنغافنا مفهوم حديث رسول ربي لفظي الله ويقا موجود بلا سنة جيم مكان فالميني. جج ربيتي مفهوم حديث رسول ربي أبليس اللفظين تنمي أوكي اللفظي تنا رسول الجي أتنجتو أبليس أنا جي هنجتو ينجري أتي كان اتنمنتو أن كان اتنام أنا حديث رسولاتي متي جج رب الله ولا متي هنا منوتي والعياذ بالله كانت يامنو كفر ما إيشي. تنام جيس كفري كفر ما نما أكملت ماما بيان أكتي كفر ما نما جيس كفر ما جيس رجاني لا إيه. أنا كلام نا- أبي نا بيان. دفتر وطلع
Kottu warra mana baankiitiin rabbii jajjasaa isaanii haa kafalu eenyu kottu lala gaa eenyu waan harkatti qabatte qabadhu kottu waan harkatti barreeffatan san maal jedhanii yoo qalamaa fi dabtara توفيق ألا تعرف بين المفهوم والمنطوق؟ Koy ati dhaabbadhu. لا لا Koy. حتى يجي الأستاذ ويتكلم معك. Obsa. La. Hin baradina obsa. Laa waan kana ni agartaa miti. Agartaa? Maal inni? Ajandaa jechuun ajandaa jedhanii ajandaa asittiin barreeffadhaa qalamaan fudhadheetan jecha kana jalaa goolii galchina waan ati naafit diragaa asirratti hin barreeffadha. Eshi. Naafit. Amma jechi kun Niin katabadha. dhaggeeffadhu gaa. Allahu Jecha kana Akbar. itti hin amanuu. Jechi kun kufriitti nama geessaa jette. Akka inni itti kufriitti nama geessu waa lama irraa naadha'i. Ergas booda Aboo waa'ee sanadhaan haasaa walitti hin dheeressinu. jecha rabbii fi rasuulaa miti. Wanni itti namanneef jecha rabbii fi rasuulaa miti. Kufriitti nama geessan jenneen Kufriitti nama geessa. akkamitti ishi? Akkatti kufriitti nama geessu. Eshi. Akkatti kufriitti nama geessu. Tokkoffaa irratti jecha rabbiitii miti dhaggeeffadhu gaasuutan Wanti jecha rabbii hin taane kufriirratti nama geessa. Obsi gaafa asiin. Eshi. Niyyin. Akka inni baraan hin ijjine akka inni kufriitti nama geessu tokkoffaa jecha rabbiitii miti jecha rasuulaatii miti waan jecha rabbii fi rasuulaa hin ta'in kana hiikkaan isaa yoo dhufe rabbiin bakkaan malee jiraa ja rabbummaanuu hin jiruu ja rabbiin bootaan maletti jiraa ja kun jecha rabbiitii miti jecha kufrummaatti nama geessa yoo lakkee kufrummaatti qabuudha yoo rabbi akka inni kufrummaatti na geessu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa laal akkatti kufrummaatti na geessu quraanuma kanaatiitti hime ani rabbiin arshirratti ol teetan jiraa je Maal jedhe? arshirratti ol teetan olii tanan jiraa je kanaafuu ani quraana kanaan na dhoorge akkanan jecha Allahu mawjudun bilaama awaram warri mudeetara qabdan gattaa rabbi sinuma sodaadhaadha maal taatan isaa warri mudeetara qabdan gattaa nu shaaqalin haa baqa wayi akkatti nu dhoorge tana jechuu barbaadee obboleessa kiyya qaale amma sii galte as deebi boo obboleessa mee warra jala jirtan kun billaa aleekum rabbuma sinuma sodaadhaadha mee taaptaam nu godhamee obboleeyyan mee dhiifama mee naa deebisi gaa hin cufatin yoo sin eegaa jira obboleessa namni 700 kun obboleeyyan gaafin tiyya yoo naan deebina waan ta'eef gaafin tiyya akka naa deebitu naa gaafadha. Aboo maayikii qabate obboleeyyan mu'aas sheessaa xiqqoo tokko eessisa kutesa. Maayikii obboleessa maayikii banadhu naa deebisi gaafate. Abbaa obboleeyyan kiyya mucaan gaafii naa deebisa moo qame? Deebifne. Aboo nama 700 kan irratti naa deebise. Aboo mu'aas sheessaa xiqqana rabbi isa haa qajeelchu jibboo dhugaa rabbi wallaahi laziim. Aboo naa deebise obboleessa maama ustaa khaalin maaliif natti calliftan? Toofiq maakii bana dhutee bisibiree gaafii inni si gaafate. Waamee isin hundaa'u gatiin haraa dhiifamaa wajji. مالت موتين الرقود إيشي يا رجل أتخاف من الجواب قافل دي بسرعة صدات موماي Maayikii ofirraa banii jaani ga'a warri mudeettara qabdan rabbi isinuma sodaadhaa gattaa. أبو نوفينا بكم تكت التينيا والرجال مودي ترى قبدان توفيقي Ol deebi jijaan. اسنتو قبوسه Kutee. أياتنا دبرسان Rabbuma isinuma sodaadhaa taaptaaf naa godha uummata.
nama 700 kanaan ajjeertani rabbii isin sodaadhaadha. Mee ol deebisi Toofiqii san. Shabakaa kiyyaan nagaa qabeeran. Khabira ol baasi oofame. Gaasti seenaa gaa ahbaashiin. Ummata taabtaab godhaa akka shabakaan asirraan hin buufne. Hawaasa ka'een. Ahbaash irratti illee sheer godhaa. Akka shabakaan asirraan hin harremee taabtaab godhaa. Taabtaab nama godhaa buleeyyan kiyya. Maqaan tana labziin tun jecha rabbiiti. Hanga nama qofan seetu. Nama labzii kana amma bayaan nama labzii kana rakkabee ulamaa irra asnaa kenni jette. Labziin tun dura jecha rabbiiti. Ankas hin jenne ulamaa isin hin jenne. Waa'ee ulamaa isin gaafannaan. Yoo afaan Nama kana irratti mamma bayaan na caqasi. Stop. Jechi Allahu mawjuudin bilaa makaanin kun jecha rabbiiti. Moo jecha ergamaa rabbiiti. Hangana qofa. Mafuuma jecha ergamaa rabbiitii siin jedhee bar mamma bayaan. Labziin jecha rabbiitii miti gaa. Kana keessa hin jiru gaa. Manxuu eegaa amma fakkeenyaa fi dhaggeeffadhu siin. Labziin tun jecha rabbiitii miti quraana kana keessa hin jiru gaa. Jecha rabbiitii jecha rasuulaatirraa gaafachaa jirtaa miti. Mafuuma jecha ergamaa rabbiitii. Yoo quraana keessa hin jiraanne hadi. Yoo jecha rabbiin ta'e jecha rasuulaati. Yoo jecha rabbiitii miti je'i. Sama quraana ol fuuta reessitti muu jira. Mafuuma jecha rasuula rabbiitii mamma bayaan hin dhageessu. Labziin tun labzi jechuun mantuu labziin tun jecha rabbiiti. Way. Labzii maa jechaa ol taree? Jecha rabbiiti. Mafuuma jecha ergamaa rabbiitii. Obboleessa labziin tun jecha rabbiiti. Allahu mawjuudun bilaa makaanin tun labziin jecha rabbiiti. Tanuma qaban si gaafadhe obboleessa waa'ee mafuuma. Anis barsii deebisuu jira narraa qabaddu kanarraa fudhadhu qame. Labziidha naa deebifte. Labzi. Ati labzii na gaafattee miti. Labzii miti. Allahu mawjuudun bilaa makaanin tun labzi moo labzii miti. Labzii. Dubaree Labzii inni kun manxuu. Jecha rabbiiti. Mafuuma jecha ergamaa rabbiitii siin jechuu jira bar mamma bayaan. Mafuumarraan si gaafadhe moo labzii tanarraan si gaafadhe? Ati labzii na gaafatte ani immoo mafuuma jecha ergamaa rabbiitii inni kun. Labzii naa deebisiga. Ani mafuum labzii naa deebisiga. Labzii tana bakkatti naa. Labzii kana eenyu tarkiiba godhee jedhi. Aboo hin jedhu. An tartiiba irra sin gaafanne. Jecha rabbiiti. Aboo hin jedhu. Akkana ragoota. Dhaggeeffadhu mamma bayaan. Mamma bayaan. Qoo isaa afaan hin qabatini. Waan deebisaa kiyyaa fi gaafii kee wal bira madaalee ilaali. Wanni ati na gaafatte labziin kun eenyu jedhee jechuurraa gaafatte. Inni kun mafuuma jecha rasuula rabbiitiin siin jechuu jira. Mafuuma sin gaafanne. Allahu mawjuudun bilaa makaan. Jecha rabbiiti. Mafuumaa fi manxuuqa yoo hin beekne mamma bayaan. Allahu mawjuudun bilaa makaan. Jecha rabbiiti. waliigalaa ka Ustaaz Muhammad Bayaan laal Muhammad Bayaan baramma ajru bar Muhammad Bayaan nuti sallamin Ani mafuuman jiru jaani yaa Ustaaz Budiyaana mafuuman jiru jaani. jecha rabbii moo jecha namaa waa tokko siin jedha mamma bayaan. Mafuumaa fi manxuuqa addan beektaa mini. Mafuumarran jiru labzii manxuuquma tana naa kenni. Yaa mafuumaan manxuuqa yoo hin beekne gaafachuu hin dandeessu karee. Way. Obboleessa biyya mafuumarra sin gaafanne. Ati amma gaafiin kee naa galee jira mamma bayaan. Gaafii kee akka nama nu bannee nan godhin. Inni kun jecha ergamaa rabbiiti moo jecha rabbiiti jettee na gaafattee miti. Anis wanneen hin deebisaa seelaa taaru mafuuma jecha ergamaa rabbiitiin siin jechuutti jira. Way siin garuu sama mamma bayaan. mafhuumatu dursa Muhammad Tawfiq manxuuqarraa mafuumni fuudhama. eewwa maal kanaafuu manxuuqarraa fuudhama mire manxuuqni jecha ergamaa rabbiitii miti. Jecha rabbiitii siin jenneen.
Mantuuqni sun jecha jecha rabbii rabbiiti ta'uu siin qaba jenne jecha maamma rasuulaa bayan ta'uu qabaa mire. jecha rasuulaa siin jenne mafhuma jecha Jeen gaafa rasuulaa dhaabu rabbiiti jana siin obsaane. jedhe Abu Dujana maakiin banatinaa nuti itti Baya, ilaal namni amma waliin faamu isaan Ayyee. maan akka waliin oofanitti haa oofan. amma anaa fi maamma bayaan bichaa walii dhiisaati wayye Topic. Mantuuqni jecha rabbiiti. ati mantuuqa na gaafattee miti maamma bayaan mafhuma jecha rasuula Jecha rabbiiti. jecha rabbiiti siin jedhaa hin jiru nafaa migasa jecha rabbiiti siin Yoo jedhe. jecha rabbii qoqoqoqoqo. Mantuuqni kun jecha rabbii kana keessa hin jiru miti quraana kana keessa. jecha rabbiiti siin hin jenne yan mafhuma jecha ergamaa rabbiiti Quraana siin jechuudha jecha rabbiitii miti gaa. mafhuma jecha eegaa jecha rabbiiti siin jechuutti hin jiru bar na dhagaye gasa nafaa miga Quraana kana Wayi. keessa hin jiru gaa mantuuqni kun. mafhuma jecha ergamaa rabbiiti wayitaan siin jedhu Mafhuma dura dursamoo mantuuqa. mantuuqa rabbiitiin siin jechuu jira namma Mantuuqa Duuba dursa. na amansiisi jira. Balala amansiisi gaa. Mantuuqni Allahu mawjuudun bilaa makaaniin kun jecha rabbiitii miti quraana keessatti illee hin jiru je'iga. Akkana na amansiisi. akkatti jiruun si himuu deema mantuuqa na gaafattee miti hiriyaati ani immoo inni kun Mantuuqa. mafhuma wayi Mafhuma dura dursamoo mantuuqa. Lala dubbiin ta'e kan Mantuuqa waliin diine. qoy Mantuuqa mantuuqarraa dursa kana mafhumni naas fuudha kenni gaa dubaree mantuuqa dursanarra si gaafatani. Wayi dubbiin mantuuqarraa ta'e waliin mafhumni ta'in gaa. fuudhama wayi Mantuuqa dura Eega, amma dursaa. bilaashitti lallabini uska qoy gasa tasgabbaay mee maamma bayaan tasgabbaay hawaasni si caqasuu jira miti nu caqasuu jira tasgabbaay ati akki jette inni kuni mantuuqa jecha rabbiitii yookaan mantuuqa jecha rasuula rabbiitii jettee miti ani immoo mafhuma jecha rasuula rabbiitiin siin jedhe maamma bayaan Mantuuqa dura Gaafii dursamoo mafhuma dura dursaan siin jedhe. way yoo mantuuqni hin jirre mafhumni eessaa fuudhama maamma bayaan Mantuuqa san naas kenni gaa dubaree mantuuqa san hin barbaade. Mantuuqa naas kenni. ishii fakkeenyaaf maamma bayaan waa tokko si gaafadhaan Keenya naan godhin. mantuuqaaf Keenya naan godhin. koo malee yoo jette immoo hin ta'u ka waliin deemuu hin dandeenye kiyya malee yoo Obboleessa jette ittiin amana Quraana waan ol itti fuudhaan waliin amantiin kaa'ate. kana quraanaan fakkeenya hin barbaadu. Amantaan fakkeenya. Eh? Amantaan fakkeenya. Atam fakkeenya hin jenne Amantaan fakkeenya. Fakkeenya guddoodhaan. amantaan fakkeenya siin hin jenne maamma bayaan dhaggeeffadhu Yes dubaree ergaa. Wayi gaati qaama cufaan hin sardamii Amanaa miti. itti amantaadhaa jette. Mantuuqa ishee tana naas kenni. Daf siinee siin eega. jecha waan hin jedhu na caqasi mi'aatiin sardamini maammad na caqasi Mantuuqa naa kenni siin caqasaa mantuuqa kana naa kenni nama ishee jedhu. anamma mantuuqa rabbiitiin siin jedhe Obboleessa mantuuqa moo mafhuma dura dursa jennaan mantuuqa dura dursaa jette. mantuuqarraa mafhumni fuudhama mantuuqa isaa siima mantuuqa jecha rasuula rabbii isan jedhe mafhuma jecha rasuula rabbiitti isan jedhe mantuuqa isa kamirraa mafhumni kun fuudhamee jennaan Hayaa dubbiin ta'e akka waliin duune. Mafhuma dura dursamoo mantuuqa dura dursa. mantuuqa dursa mantuuqa Mantuuqa san as kenni yookaan rasuula jeejee yookaan rabbii jeejee as kenni gaa. dhaga'iga mantuuqa isaa sii kenna ishii tasgabbaa'e mantuuqni isaadhaa hadiisa bukaarii kaana allah Quraana kana walam keessa yakun hin jiru. Quraana kana keessa hin jiru. way hamma mafhuma isa jette mantuuqa isaa naa kenni jettee miti Quraana kana keessa hin jiru lala. Garuu akka quraana kana keessa hin jirre itti amantaa miti mantuuqni. hin iyyiin kaa mafhuma jecha hadiisaa rasuula rabbiitiin siin jedhee miti mantuuqa isaa naa kennii jettee mini mantuuqa isaan sii kenna tasgabbaa'e na dhaggeeffadhu ka maammad Afaan kiyyannaanii amantanii. quraana oliin fufuun Quraana keessaa abdeeta hadiisa keessaa naaf deemta gaa. maamma bayaan akka nama hin beekne quraana ol fufuutee Quraana hawaasni nu dhaggeeffatu as keessa hin jiru gaa. beekaa nama hin burjaajessiniiti ana hamma akkin siin jedhe Anaa burjaa. mafhuma jecha hadiisa Teessan edaa burjaajiidha. Wanni ragaa qabdu burjaajii jamti. sanii miti gaa quraana ol fufuutee taraa dhibba akkana jetteen hin lallabiniiti Wanni gaasi. mafhuma siin jedhee miti Mantuuqni as keessa dursa moo hin jiru mafhuma gaa. dursa jettee miti mantuuqa dursa siin jedhee miti mantuuqa sanaaf kenni jetteemi mantuuqan si kennuu jira na dhaggeeffadhu gaati caqasii usiiti quraana lafa kaa'i Hayyeessi dhaggeeffadha quraana kana keessa ni jira.
way anamma mantuuqni kun kan qur'aanaatiin siin jedhamu kan hadiisaatiin siin jedhamu amma bayaan quraana kana keessa dhabdeeta hadiisa naaf itti deemta gaa maa amanuu diddagan Isaa dura waan tartiiba waan ragaa godhataniin gaafadha. Amanuu Dura diduu quraana miti. moo hadiisaa gaafadha. Qoyga Isaan tartiiba biraanis deemu jira bara. wanni jalqaba ragaa gaafii keessa dhaabbadhee waliin deebisaa sii laaddu'an qoy mafuma jecha rabbiitiin siin jalqaba jedhamu ragaan keenya kanaami ishee jalqaba ragaa qoqoqo jalqaba wanni nuti ragaa godhatu qabnu isaa miti quraana miti quraana ishee yes itti aansee hadiisa ergamaa rabbiitti himi ayyee ishee sumaa wajjin keessa fiigaa haa ishee ragaan naafiti ishee ragaa naafiti quraana irra daf asirra mantuuqa mantuuqa jecha allaa mawjuuduu nuu kennumo Abboon jiru. mantuuqa allahu mawjuudun bilaa ustaabu dijana obsa qoy allahu mawjuudun bilaa baaqaani mantuuqa quraana irra naasken labzii tarkiiba ta'ee akkanatti allahu mawjuudun jedhee akkanatti qara'ame kana qura'aana keessa as kenni jette hin jirtu gaa mantuuqni kun as keessa barammaa haasaa kee wal dha'u jira barmaamma bayaa maa walinda maa obbo ummata boo ummata rabbi sinume sodaadha komentii nu barreessa wanni dura ragaa haasaan kee itti wallee quraana naan je obsi quraana siin jenne dhaggeeffadhu quraana siin jenne haa kun ragaa hin godhatamu quraana wanti durfamu quraanan siin jedhe mafuma quraanaati siin jenne mafuma hadiisaati siin jedhe fidiyaa bakkatti quraana kana keessa mantuuqni dubbatame ani ragaa abadan asirraan ba'uun eeshi mafuma quraanaati yoon siin jedhen fudhattaati quraana dura dursina jenne okay mantuuqa dura dursamu mafhuma dura dursa mantuuqa dura dursa taraa dhibbarran deebiin kana mantuuqa dura dursa mafhuma dura dursa afaan oromoo kun si galee akka garaa irra deebiin si galee mantuuqa dursa maamma bayaan mantuuqa dura dursa mafhuma dura dursa akka garaa irra deebiin si galee sakkamte yarra mantuuqa dura dursa mafhuma dura dursa mantuuqa gurrisin dhaga'u hoo mataan dhageessanii mantuuqa kana quraana kana keessa naas kennu ishee sin dhaggeeffadha daf eeshi dhaggeeffadhu maamma bayaan dhaggeeffadhu dafyaa mafuma quraanaati yoon siin jedhe hin fudhattaa siifin as kenna obboleeyyanti ammumaan tana maan boo reefun tanan irra si deebise mantuuqa dura dursa mafuma jennaan akkan irra sin deebifneefin akkati irra hin deebineefin irra si haasofsiise mantuuqa dura dursa naan jette mantuuqa quraana irraa naaf itti obboleessa kiyya rabbi sun sodaatu anammas wanti si gaduu qabu mantuuqan sii kenna jechuutti hin jiru mafuuman sii kenna mantuuqa quraana irraa haa ta'u hadiisa irraa haa ta'u Mee ustaad takkaa toofik kana toofik laala gaafii woomata kaa beeka. Gaafiin salphaa bar gaafiin salphaa takkittuma bar. koomenti keessan naa barreessa Eega mantuuqni muqaddama ta'e mantuuquma san dubbadhuuti achi booda mafuuma kottu kaa eega mantuuqni muqaddam ta'e. akkasii miti akka sii hubachuu qabdanu mantuuqan sii kennan jenneen amma amma bayaaniin mantuuqan dursan siin jedhe malee maamma bayaan wanni sii kennan jennu mantuuqa san dubbadhi shishi okay mantuuqa dursa jette mantuuqni dursisi sun kam kami dubbadhi ni dursan siin jedhe malee maamma bayaan inni kun mantuuqaan hammallee tarkiiba godhamee quraana keessa jira siin jenne mantuuqa durfaman jenne ammumaan tama nama dhibba jaarratti mantuuqni durfamu ammas hin mormine way mafuumaan mantuuqni dabbaanii fi kama caala didi mantuuqa dursa kana naa Jettee biran kuttuusa quraana keessan jiru jedhi bakka dhiisii hadiisa ta'uu hadiisa keessaa qabatte. lakki amma lama amma bayaa waa tokko irratti walii galla mantuuqaa fi mafuuma dursaa irraa mantuuqa dursa siin jedhee mini mantuuqa irraa mafuuma fudhannaa siin jedhee mini kan hadiisaa mantuuqni dursisuun allahu mawjuudun bilaa makaaniidhaa miti mantuuqni dursisuun allahu mawjuudun bilaa makaaniidhaa miti mantuuqni waan tokko dubbatamee wanni tokko irraa faamamu jechuudha maanaan mafuuma mantuuqaa siin dubbataa galle jirru sun allahu mawjuudun bilaa makaaniidhaa mafuumni isaa miti kan irratti nuu qajeelchu yoo ta'e fakkeenyaaf wanni dubbataa jirru kun allahu mawjuudun bilaa makaaniidhaa miti labziin allahu mawjuudin bilaa makaan jechuun achirra haa dhibu mantuuqa mantuuqa mafuumni isaa immoo allahu mawjuuduu kan miti allahu mawjuudun bilaa makaanii mantuuqa miti akkasii miti maanaa mantuuqaa fi mantuuqa miti adda sii baasaa dhaggeeffadhume Mantuuqa jedheeti.
Xinnoo na أبو caqasi. الله موجود بلا مكان لفظي أما لفظي مت Labzii ta'uu si mormi. beente osoo argitumaa irraa gorta. Labzii ta'uu si mormi. أمسا الله موجود بلا مكان أنت لفظي ما لفظي مت Labzii ta'uu si mormine maamma bayyaan na dhaggeeffadhu. Ilaa wanni irratti walii gallu. أبو نانجيزينجا أبو Labzii أبو ربي amma نبيني labzii بيتام نانجيزينجا أوكي لفظي أوكي 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 يا أبو أسمع بنت متانا تنجبات بالله عليك أبو رب مسلم مسدار متانا تنجبات يا رب خالق maanaa mafuma mantuqaa adda sii baasa. أنا نرجع منطوق قبلس منطوق إيش؟ لفظي نرجع منطوق تاتي الله موجود بلا ويقع. مكان القرآن بوه Ishee siin caqasa akka keenii jiwan. Woy قبلس maal teessaa? لفظين الله موجود بلا مكان القرآن أنا خيسا نيجرتي توفيق Mantuqaa yoo dhibe mafuma isaan sii kennaa siin jee maamma bayyaan. Way maal teessa? أبوان نيجرتي نجرت نيجرتي خلينا نقف السقافة قرآن أنا خيسا نيجرتي الله موجود بلا مكان Mafuma isaatiin sii kennaa ni fudhatta mafuma isaa. مفهوم سنجابن الله موجود بلا مكان نيجرتي قرآن أنا خيسا نيجرتي Mafuma mantuqaa yoo addaan hin beekne Mahammad. أوكي Gaafiidhuma kanayyuu gaafachuu درس منطوقة درس mantuuqa dursa garuu mantuuqni kallattiidhaan Allahu mawjuudiin fakkeenyaaf Qur'aan irratti haa barreeffamu jechuun dogongora keetii beeki. Garuu maali Allahu mawjuuduun Qur'aana keessatti barreeffamuu baatus haasoo baalageen natti haasa'utti jirta jechuudha. maanaa mafumaa fi mantuuqa adda baasini. Obboleessa hayyee erga maanaa mafuumaa fi mantuuqa adda baafadhe Hin wallaalte. mantuuqa mafuuma dura dursa. Taraa dhibban siimaa kana. Akka mantuuqni dursu taraa dhibban siimaa. Naas kennigaa. Mantuuqni Allahu mawjuuduun kallattiidhaan Qur'aana keessa jira siin hin jenne amma bayaan. Yoo Hinjiruga. fakkeenyaaf Hinjiru Qur'aana keega. Takkina dara jee. Hinjiruga. Mantuuqni kun hinjiruga. Way gasa babbashii dhiyaate. Way sakkamtee maraate. Hinjiruga. Wali naa jennu hinjiruga. Allahu mawjuudun Obsa, obsa. mantuuqaan hin jiru jedhe. Obsa. Hinjiruga. Dhaggeeffadhu Mahammad. Waliin Inni ajjeesu. harka facaasin mee tasgabbaa'e mee dura. Hinjiruga. Tasgabbaa'e mee. Waliin jenna. Wanni irra jirru kuni Waliin naa jennu. Wanni nuti irra jirru. Mantuuqa. Tasgabbaa'e siif hin adda baasa. Siif adda baasa tasgabbaa'e. Tasgabbaa'e na caqasa. Tasgabbaaboo. Yoona siifin Tasgabbooftee tasgabbaa'in eenyuufin tasgabbaaboo. Na caqasisaa baafadhu. Shamizallee baafadhu. Abada ishee shokke. Shamizallee baafadhu. Wanni siin jedhe Laale.